kabajamtoota maatii haaromsaateek pirezenteeshiniiwwan haala kanaan babbareedoo ta'an bifa salphaa ta'ee fi tola ta'een akkamitti jennee fayyadamuu dandeenyu waan jedhu har'a wajjin laalla. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu maatiin haaromsaateek kun YouTube chaanaalii odeeffannoo teekinooloojii afaan Oromootiin argatta waan ta'eef maatii kanaaf haaraa wal taatan salphistanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii akkanaaf taatan isin affeerreen jira. Har'a osoo yeroo hin gubini gara viidiyoo barnoota keenyatti gaafa jennu viidichi kana fakkaata turtii gaarii qabaadha. Yeroo kamiyyuu sabiskiraayib gochuudhaan maatii akkanaaf taatan isin gaafadha. Akkuma asirratti argaa jirtanii silaayidiiwwan babbareedoo akkasii kan of keessaa qabu pirezenteeshinii haala hawwataadhaan hojjetamedha. Bifa kanaan hojjetachuu barbaadu taanaan ana wajjin turtii taasistan haga dhumaatti akka taasifatan asumaan isin affeerreen jira jechuudha. Follow like gochuudhaan moora immoo subscribe gochuudhaan akka gargaartan isin jechaatii kallattumaan gara biroosarii keenya seennee canva.com jennee haala asirratti argaa jirtan kanaan barreessinee search goona jechuudha. Canva keenya keessa gaafa seennu silaayidiiwwan garaagaraa hedduutu nu baha. Akkuma beekamu tajaajila adda addaa qaba waan ta'eef har'a kan hojjennu pirezenteeshinii waan ta'eef isheen karfiitti gochaa jiru kana seentu jechuudha. Yeroo tokko kilikii gaafa gootan foormii yookaan ammoo istaayilii garaagaraatu nu baha. Siigalee istaayiliin kunniin baay'een isaanii firiidha. Amma tokkicha kana gaafa filadhu piroojeektii kan jedhu kana gaafa filannu haala kana fakkaatuun nu bahee jira jechuudha. Erga nu bahee booda asirratti akkuma argaa jirtan apply all page nu jedhee jira jechuudha. Peejii 15 qaba. Already peejii 15 qaba. Isin itti dabalachuu dandeessu garuu awutomaatikaalii waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan guddistanii xiqqeessitanii barreeffama keenya sana bifa barbaadanitti jijjiiruu dandeessu. Project proposal jedheetuman callisee barreessaa jechuudha. Business project proposal isin kan isin ta'u fayyadamuu dandeessu. Barreeffamoota asirra jiran foormiidhaan ta'anii jiran kan ammoo yoo barbaadan ediitii akka kanatti ani irraa balleessuun barbaada waan ta'eef. Pirezenteeshinii proposaalaa namaaf hojjedha waan ta'eef nama callisee wantoota barbaachisuun irratti gatuun barbaadu bifa bareedinaan hojjechuudha barbaada jechuudha namaaf hojjedha waan ta'eef. Koonteenta jedhu kana already koontentii isii gaafa itti dabalu baay'ee of jalaa qabaachuu isaa agarsiisuudhaaf haala kanaan koontentiin kun wantoota of jalaa qabu tokkoffaa irratti abaawutii, lammaffaa irratti awurtarmii, sadaffaa irratti akkuma argaa jirtan arfaffaa irratti shanaffaa ja'affaa jedhee wantoota asirratti kaa'ee kana of jalaa qaba jechuudha. Gara tokkoffaatti gaafa deemnu abaawutii jedhee jira. Haala kanaan moonaalitii jalatti suuraa yookaan ammoo wantoota barbaadan loogoo haa ta'uu just wanta bakka sana ibsuu danda'u. Haala kanaan teestimoonii yookaan immoo namoonni ibsa kana kennan namoota kanneen waan ta'eef an suuraadhaan fayyadamee tarmiin keenya kana fakkaataa jedhee haala kanaan gaafa xumurru gaggabaabsee dafee hojjedhe waan ta'eef isin yoo isinitti dheerate gaggabaabsanii ilaaluu dandeessu. Pireezent gaafa jennuun haala kana fakkaatuun gaafa laallu silaayidiin suni an akkamii akka ta'e ofiisaatii akka dabarsee nutti agarsiisaa jira jechuudha. Akka ta'ee fi akka hin taane ilaallachuudhaaf nu agarsiisa waan ta'eef. Erga raawwannee booda sheer kan jettu kana tunnee gara jalaa irratti daawuloodhaan jettutu jirti jechuudha. Daawuloodhaan jedhu kana gaafa tunnu oopshinii garaagaraa nu baasa. Tokkoffaa irratti PDF'dhaan, PDF piriintii, PowerPointii yookaan viidiyoodhaan nu baasa. Already viidiyoodhaan yoo baasne hin dandeenya, PDF hin dandeenya. Garuu PDF yoo baasne edit godhuu waan hin dandeenyeef PowerPointiin jedheeni. PowerPoint gaafa jenneen daawulood ishee jettu kana tunnaa. Sana booda haala kana fakkaatuun daawulood godhee nu xumura jechuudha. Baay'ee namatti tola. Amma osoo bannee ilaallee proposalichi kana fakkaata jechuudha. Pirezenteeshinii yookaan PowerPointiin qopheeffame waan ta'eef bifa kana fakkaatuun baay'ee namatti tola jechuudha. Callifnee barreeffama qofa kan ta'e sanarra suuraa garaagaraan ibsaatii haala namatti toluun namni more focus godhee akka waan sana nu daawwatu giraafii achirratti hojjechiisnu namni wantoota barreeffamaan jiran sana hubachuu akka danda'an gochuu dandeenya jirra jechuudha. Viidichi dhumarratti kana fakkaata akka isin tolee fi akka jaalattan abdii guddaan qaba. Gara fuulduraatti immoo maal akka isin hojjedhu gaafii qeeqa yaada walumaa galatti wanta naaf dhumuu barbaadan hoggaa jiraate comment section jala naaf kaa'uudhaan dagatinaayi. Barnoota biraatii fi viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaan isin jira isinan gabaasha.